Irreechi jaalala midhaagina eenyummaadha. baga geessan. Irreechi mallattoo eenyummaa duudhaa Oromummaati. Baga geessan. Irreechi jaalala miidhagina eenyummaadha. Baga geessan. Irreechi mallattoo tokkummaa Oromooti. Baga geessan. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a ammoo viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin tura. Viidiyoo kiyya sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Warroonni sheeridhaan laayikiidhaan akkasumas koomentii yaada jiru naaf qoodanii jabaadhu karaa kanaan deemi karaa kanaan bu'e karaa kanaan bahi jettanii gorsa adda addaa naa kennitan dhugaa baay'ee galatuma galata qabdan isiniin jechuun barbaada isiniin dagadhu. Egaa warroonni immoo maatii fayyisee ta'uu barbaadan fayyiseettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isissimachuun jaaladha. Viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma beekamu bara 2016 ayyaanni irreechaa haala seera qabeessatiin magaalaa Finfinnee guutuun ayyaana irreechaa qophii ayyaana irreechaa eegalee jira. Qophiin ayyaana irreechaa akkuma itti fufetti jira hanga guyyaa ayyaanichi xumuramutti qophiin eegalee jira jechuudha. Haalli qophiin itti eegales haala baay'ee nama gammachiisu, haala Oromoota hedduu gammachiisu akkasumas Itoophiyaa hunda gammachiisutti kan eegale keessattuu jechuudha. Oromoon bara kana jechaa jira. Kanaafuu jechuudha hundumti keessanuu qophiin ayyaana irreechaa haala kanaaf Finfinnee keessatti eegaluun isaa hunda keenya Oromoota hunda keenya baay'ee gammachiisee jira. Warroonni gammadan baga gammadan baga wajjumaan gammanneen isiniin jedha. Qophiin bara kana ayyaana irreessa bara kana kan hin gammachiifne hin jiru. Osoo ayyaanni hin gahin ammarraa eegalee haalli adeemsa isaa yaammaadha. Kanaafuu akkuma beekamu artistoonni keenya qaqqaaleewwan illee sirboota ajaa'ibaatiin kan qophaa'an sirboota haaran ayyaana irreecha irratti bahuudhaaf jiran meeqatama akka jiru kan hin beeknu obsumaan guyyaa san eegganna. Ammallee wantoonni tokko nu darbaa jiru daawwachaatuma jira akkuma itti fufetti jira eegaleeti. Garuu mooyyetu sirboonni ganaa bahan sirboonni qophaa'anii jiran artistoota keenya qaqqaaliirraa sirboota hedduudha jedhamee jira. Informationiin tokko akka miidiyaa irratti dhageenyetti sirboonni kun kan bakka jira miti sirboonni barana beekan bu'achaa jira kan gammachuu jira. Ani garuu akka kan bu'aa san nutti hin taane kan gammachuun waa ta'uun isiniin jedha. Artistoota Oromoo marra qabeessinitti ma'anii sirbi kun garuu akka shamarran jechuudha keessattuu qimamii madaam qimamochi kan akka miineen isiniin jedha. Sirboonni isin baaftan kana boodatti akka deebi'ee shamarran biyya alaa hin miine abdiin qaba. Jaalala kan biraa ta'uu qaba. Kan nu gammachiisu ta'uu qaba malee kan nu boonchisu ta'uu hin qabu. Bilis asirratti of eeggadhaa isiniin jedha. Kanaafuu ayyaanni irreessa bara kanaa dhugaa haala baay'ee nama gammachiisuun eegalee jira. Hanga dhumaatitti walumaan kan daawwannu ta'a. Finfinneen haala kamiin ayyaana irreechaa qophiirra jirtis isinitti argisiisa. Egaa haala kanaan Finfinnee guutuun irreechaaf qophiirra jira. Irreessi jaalala, irreechi tokkummaa Oromooti jechuudhaan Finfinnee guutuu haala kanaan bareechanii jiru kabaja ayyaana irreechatii fi isinis immoo ayyaana irreechatiif akka qophooftan abdii qabna hundi keessanuu jechuudha. Rangate mana kena, lokate ripiatuni,